السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت كم جمتوتا في جالتم توتا هورد توتا قبايا توبي كو يوتيوب كيسان قبايا توب جچرا قبايا توبي رتي جيرو كموجو ميشالي بيجا كيني كيسا ترگمني گتي إساني إدو ترگم إساني أكسمس كواليتي إساني مالا كفاكات سمبران غاترون كينا نيادة تم جچرا كان قفص انتاني بيجا كيني كيسا تمنا جارو قرشي أكما كم كسين غافتو في ديزاين منا كميتو بيجا كيني كيسا تجارة مرا جارو فمو قرشي أغم نوغا فتا كان جرو إدو فنو خناف كان فاكاتان هدو إسا سمبران غاترون كينا نيادة تم guyyaa har'aasii kanuma wal qabatee gaafii hedduu keessanii kan ta'e Arabiyaan Majlisii biyya keenya keessatti argama. Gatiin isaa meeqa kan jiru akkasumas immoo oomisha baay'ee bareedaa tokko kan isin dhiyeessuu fi Arabiyaan Majlisii biyya keenya keessatti yeroo kana beekamaa ta'e jechuudha. Oomisha yeroo dhiyoo irraa jalqabee carqiiwwan biyya hedduu keessatti argaman akkasumas immoo Arabiyaan Majlisii biyya baay'ee keessatti dalagamu fiduudhaan biyya keenya keessatti kan daldaluu fi harka isaatiin hojjetee kan isin dhiyeessu Arabiyaan Majlis kan jedhamu. Magaalawwan hedduu keessatti yoo xiqqaate magaalawwan hamma 5 keessatti faca'ee gurguramaa jiraachuun isaanii yaadatama jechuudha. Yeroo kana biyya keenya keessatti kanaaf odeeffannoo isarraa funaanna dhiini guyyaa har'aa carqii yookaan ammoo Arabiyaan Majlisii kana diizaayina hedduu qabadhee isiniif dhufee jira. Gatii isaatii waliin gatii baay'ee tokko madaalawaa ta'e jechuudha. Kanaaf hamma xumura qophii keenyaatti wajjin turaan affeerraa kenna. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa maatii keenya kan taatan like share gochuudhaan viidiyoo kana dhaggeeffadhaa isiniin jira. Kanaaf keessattuu warroonni biyya ormaatiitti biyya keenya keessatti yookaan ammoo biyya keessan keessatti mana keessanitti meeshaa kana bitachuu barbaadan guyyaa har'aa kallattii maan isin biraan gatii yeroo kanaa kan ta'e jechuudha. Gatii isaa baay'ee tokko madaalawaadha jechuudha. Akkuma beekamu biyya keenya keessatti qaala'insi jireenyaa akkuma jirtu ta'e kanaaf an akka hubadhee Arabiyaan Majlisii kanarratti gatiin baay'ee kan hin dabale jechuudha. Kan waggaa darbee irratti qarshii 100 hamma 200 qofa kan dabaleedha jechuudha. Kanaaf jalqaba isaa irratti diizaayina garaagaraatiin kan dalagan waan ta'eef ajaja keessaniin akkaataa carqii keessaniitiin carqii isin barbaadaniin diizaayina isin barbaadaniin hamma bal'ina mana keessan yookaan immoo dheerina mana keessaniitiin isinii dalaguu ni dandan jechuudha. Odeeffannichatti seenne Arabiyaan Majlisii yookaan ammoo warra Arabiyaan Majlisii kana dalagu Arabiyaan Majlisii kana wanti adda isaan godhu keessaa tokko manni keessan hammam akka bal'atu meetira 5 yoo ta'e meetira 5 isinii dalaguu dandan meetira 6 yoo ta'e meetira 6 meetira 7 hamma meetira 16 yoo ta'e akkasitti isinii dalaguu dandan jechuudha. Kanaaf odeeffannoo keessatti waan baay'eedha isin biraan kan ga'u viidiyoon gabaabaa waan ta'eef hamma xumuraatti yoo na hordoftan odeeffannoo kamuu jalaa fudhattanii baatan isiniin jira. Egaa akkuma jalqabarratti isinii kaase Arabiyaan Majlisiin amma asirratti argaa jirtan kun diizaayina baay'ee filatamaadha jechuudha. Kanaaf gatiin isaas baay'ee ol ka'aa kan hin taane akkuma argaa jirtan guutuutti boondii kan jedhamutu jira jechuudha. Boondii irraa kan dalagame boondiin kun ispoonjii cimaa ta'e jechuudha. Irkanni isaas ispoonjii cimaa kanuma boondii kanarraa kan dalagame garri jalaas isarraa kan dalagame jechuudha. Inni kun lafarraa meetira seentimeetira 20 ol dheerata jechuudha. Lafarraa irra taa'uudhaaf kan iddoon irra ta'e kun seentimeetira 20 irra ta'e jechuudha. Kanaaf isa kana bitachuu barbaadan meetira 6 irraa kaasee hamma meetira barbaadan bitachuu dandeettan jechuudha. Meetira 6 bitachuu dandeettan 7 8 9 hanga barbaadan bitachuu dandeettan jechuudha. Isa kana bitachuu warri barbaadan sadarkaa lamaan kan inni gurguramu jechuudha. Carqii biyya keessa kun carqii normaalii ta'ee fi carqii biyya Turkiitiin kan ta'e akkasitti dalagama jechuudha. Kanaaf carqii biyya Turkiitii fi carqii normaaliidhaan gatiin isaa garagara isa isin biraan ga'a jechuudha. Kanaaf carqii normaaliidhaan dalasiifachuu kan immoo carqii normaaliin kan dalagame bitachuu warri barbaadan meetirri tokko qarshii 5,200 gurguramu kan immoo qarshii 5,200 isinii dalagama jechuudha. Herreega meetirri tokko qarshii 5,200 isiniif dalagamu jechuudha. Kanaaf manichi keessa meetira 6 haa ta'u meetira 8 meetira 12 ta'u meetira 10 ta'e kanaan baay'iftanii argachuu ni dandeettan jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf warroonni manni keessan meetira 6 ta'e yookaan immoo meetira 6 bitachuu barbaadan qarshii 31,200 bitachuu dandeettan. Bal'inni mana keessanii meetira 8 akka ta'e yookaan immoo warri meetira 8 bitachuu barbaadan qarshii 41,600 yoo qopheessitan bitachuu dandeettan. Akkasumas warroonni meetira 12 guutuu jedhamee kan beekamu yeroo baay'ee meetira 12 jechuudha. Meetira 12 kana bitachuu barbaadan qarshii 62,400 qopheessina meetira 12 bitachuu ni dandeettan jechuudha. Egaa meetirri keessan kana gadi yookaan immoo meetira kana ol bitachuu barbaadan herreega meetira tokko qarshii 5,200 kanaan herreeddanii bitachuu ni dandeettan jechuudha. Inni kun carqii normaaliidhaan kan dalagame yoo ta'e carqii biyya Turkiitiin kan dalagame yoo ta'e carqii baay'ina bareedaa ta'e akkasumas immoo cimina hedduu qaba jechuudha. Kan biyya Turkiitiin kan dalagame yoo ta'e meetirri tokko herreega qarshii 6,200tiin dalagama jechuudha. Garaagarummaa qarshii 1,000 qaba jechuudha. Kanaaf qarshii 6,200 meetira tokko meetira 6 barbaadan qarshii 37
dhibba lama bitachuu dandeettan jecha. Akkasumas meetira 8 warri barbaadan qarshii 49,000 dhibba 6 yoo qopheessan bitachuu dandeettani. Kana qofa osoo hin taane warri meetira 12 kan guutuu isaa kan jedhamu bitachuu barbaadan carqee biyya Turkiitiin kan dalagame muka kamuuf keessaa kan hin qabne boondidii qofaan kan dalagame kan bitachuu barbaadan qarshii 74,000 fi dhibba 4 yoo qopheessitan bitachuu ni dandeetta jecha. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya Arabiyaan Majlisii amma suuraa irratti argaa jirtan kun odeeffannoon hanga amma isin biraan ga'e kan isaa qofa jecha. Isaan amma isin biraan ga'e kana keessaa filannoo keessan kan ta'e yookaan humna keessanii kan ta'e kan ofii keessanii jaallattan meetira hagam akka ta'e carqii normaaliidhaan yookaan immoo carqii biyya keessaati immoo carqii normaalii kan jedhamu kun carqii biyya Arabaatii fi carqii biyya keessaa kan ta'edha jechuudha. Irra caala carqii biyya Arabaa, biyya Dubaay, biyya Saudi Arabiyaa fi biyya Kaatar Kuwait jedheetiin achirratti jira kanaan kan dalagame jechuudha. Isa kanaan bitachuu barbaadan carqii normaalii isaan isin hojjetanii herreega meetirri tokko qarshii 5,200 jedha jira kan biyya Turkii yoo ta'e qarshii 6,200 isin dalaganii jechuudha. Inni itti aanu Arabiyaan Majlisii kana ta'eetiin jechuudha kan argaa jirtan kana ta'e inni isatu sun darbe inni kunin hirkata isaatii fi tiraasota xixiqqoo jalatti argaa jirtan kana jechuudha. Minxaa fi lafarra afame kanaan alatti meetirri takka qarshii 2,500 dalagaman kun jechuudha. Baay'ee tokko bareedaa namni kan bitachuu danda'a. Namoonni isa gurgurtaa kan bitachuu hin dandeenye kan bitachuu dandeettani meetirri tokko qarshii 2,500 dalagaman inni kun meetira 6 barbaadan qarshii 15,000 galfachuu kana immoo bitachuu dandeettan. Meetira 8 barbaadan qarshii 20,000 yoo ta'u meetira 12 guutuu isaa yoo barbaadan qarshii 30,000 qopheessinaan bitachuu ni dandeettan jechuudha. Egaa kanaan kana yoo jenne itti aanu akka Arabiyaan Majlisii jalqaba irratti isin biraan gahaa ture san kan wal fakkaatu kan amma suuraa irratti argaa jirtan kun iddoo hirkannaa isaa irratti diizaayina garaagaraatu irratti dalagamee jira. Gara hirkannaa isaa duubarraan muka MDF kan ta'in duuba isarratti kan laxxafame yookaan immoo kan itti uffifame qaba jechuudha. Gara jalaatiin iddoo irratti hennu kanaan boondidii yookaan immoo ispoonjii irratti hennu kana jalatti mukaan kan dalagame muka MDF dhaan kan dalagame muka of keessaa qaba jechuudha. Inni kun boondidiin yookaan ispoonjiin isaa kun seentimeetira 10 kan ta'e jechuudha iddoon irratti hennu kun. Isa kanas meetira 5-6 irraa kaasee achi ol hamma meetira barbaadanii bitachuu ni dandeettan jechuudha. Innis meetira herreega meetira tokkootiin kan gurguramudha jechuudha. Isa kana bitachuu barbaadanii isa kana jechaadha teebiliin tuni waliin gurguramti meetira 12 yoo bitattan meetira 12 namni bitati isa kana faana namaa kennama jechuudha. Tola faana fudhachuu dandeettan teebilii kana biraan xixiqqaan inni wantoota akka bishaan shaayii fi buna waan kana fakkaatan irra kaachuu dandeettan xixiqqaan faana 4 faana jira guddaa kana faana isa wajjin isinii kennamuu danda'u warroonni meetira 12 ol bitachuu dandeettan yookaan meetira 12 ol yoo bitattan jechuudha. Meetira 12 gadi hin bitattan taanaan teebiliin kun kophaa isaatiitti qarshii 4,000 gurgurama. Meetira 12 gadi bitannaan isiniif hin kennamu qarshii 4,000 dabaltanii isa kana bitachuu dandeettan jechuudha. Teebilii kanaan alatti Arabiyaan Majlisiin kun meetirri tokko meeqaan gurgurama kan jedhuu fi meetirri tokko herreega qarshii 5,400 fi 80tiin gurgurama isiniin jedhee jira. Waa'ee isaa akkuma jalqaba isin kaase iddoo irratti hennu garjalaa isaatii fi gara duuba isaatiin mukaan kan dalagamee boondidii duuba isaarraan jechuudha. Kanaaf meetirri tokko qarshii 5,480 dalagama. Isa kanas akkuma jalqaba irratti isin kaase meetira 6 bitachuu dandeettan, 8 bitachuu dandeettan, 9, 10, 12 achi oles bitachuu ni dandeettan jechuudha. Kun waan adda isa godhu keessa yookaan ammoo waan baay'ee tokko bareedaa fi mijaawaa ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni manii keessa meetira 12 ta'e meetira 6 yookaan meetira 12 ala hin gurguramu ture kana dura Arabiyaan Majlisiin kana galfachuuf baay'ee isin rakkisaadha jechuudha. Kanaaf wuba Arabiyaan Majlisii kanarra wanti kun adda ta'ee kan dhufe jechuudha. Kanaaf Arabiyaan Majlisii kana bitachuu barbaadan herreega meetiriin tokko qarshii 5,480tiin bitachuu dandeettan jechuudha. Isa amma suuraa irratti argaa jirtan kana meetira 6 yoo barbaadan qarshii 32,880 bitachuu dandeettani. Meetira 8 warri barbaadan qarshii 43,840 bitachuu dandeettani. Akkasumas meetira 12 warroonni barbaadan teebilii san faana qarshii 65,740 bitachuu dandeettan jechuudha. Qarshii 65,760 bitachuu dandeettan meetira 12 isaa kan amma suuraa irratti argaa jirtan kan teebilii isaa faana teebilii tana jechuudha. Diizaayina baay'ee bareedaa qabdi isinis gubbaa isaa irra iddoon akka holqa boollaa jirtu sun daa'uteedhaan gubbaa isii irra kan galee jiru jechuudha. Xixiqqaa akka isa bira jiru kan 4 biraa qaba. Walumaa galatti meetira 12 yoo bitattan isa faana isinii kennuu ni danda'an jechuudha. Egaa inni itti aanu kan amma suuraa irratti argaa jirtan kana jechuudha. Arabiyaan Majlisii isa amma argaa jirtan kanaa fi inni amma argaa jirtan kun wanta garagara isaan godhutu jira jechuudha.
carqiin isaas kanuma amma jalqabarratti ilaallee kan wal fakkaatu ta'e teebileen jidduu jirtus kan isaa wal fakkaatu ta'e boondidiin isaas kan isuma wal fakkaatu ta'e afoo irratti iddoo teenyu kana gara jalaadhaan jechaadha yookaan geexii bareedina kan qabu mukarraa diizaayiniin isaa irratti hojjetame kan jiru jechaadha. Kanatu isa adda isa godha. Kunis gatii isaanii jidduutti garaagarummaa uuma jechaadha. Kanaaf isa kana warra barbaadan meetiriin tokko qarshii 5,980 isinii gurgurama jechaadha. Inni afoo isaa irraa mukaan irratti dhahame muka kana irratti ammoo geexiin irratti yookaan ammoo diizaayinii garaagaraa irratti bocame inni jiru kuni qarshii 5,980 gurgurama jechaadha. Kaaree meetirri tokko meetira 6 bitachuu 8 12 bitachuu dandeettan inni akka fedhii keessaniitiin jechaadha. Kanaaf qarshii meetira 6 barbaadan qarshii 35,880 bitachuu ni dandeettani. Meetira 8 warri barbaadan qarshii 47,840 bitachuu ni dandeettani. Inni taanu meetira 12 barbaadan akkuma isa jalqaba isin kaasee teebilii jidduu jirtu kana faana xixiqqaa ladda irratti lama isaa argaa jirtan kan akkanaas cinaa kanaan jira. Kaameraa keessa waan hin oolleef afur isaa faana jira jechaadha. Isa guddaa faana isa shantu jira. Isa wajjin meetira 12 yoo bitattan inni tola isinii kennama kophaatti qarshii 4,000 bitama isiniin jedhee jira. Isa faana qarshii 71,760 yoo qopheessitani isinii kennamu bitachuu ni dandeettan jechaadha qarshii kanaan. Kanaaf diizaayina amma argaa jirtan kanaaf diizaayina kana kan fakkaata hedduu isaa carqii ofii keessanii filattaniini carqii akkama suuraa irratti argaa jirtan kanaan jechaadha. Carqii kanatti filachuu ni dandeettani. Carqii kanaaf kan kana fakkaatan baay'eetu jira yookaan ammoo diizaayina ofii barbaadan fiddanii hojjisiisuu ni dandeettan jechaadha. Yeroo baay'ee biyya keenya keessatti Arabiyaan Majlisiin dalagamu carqii kan biyya alaa haa jedhamu malee biyya alaa isaaniitti carqiin sun yeroo baay'ee itti fayyadamee eega darbee booda yeroo oomishamerraa yeroo dheeraa erga ture booda biyya keenya keessa dhufeetii bifa haarawaan jalqaba jechuudha. Kanaaf isa kana wanti adda isa godhu reefuma akka gadhiifameen biyya Turkii keessatti akkuma dalagamaa jiruun biyya kana keessa seensanii akkasumatti dalagaa jiran jechuudha. Diizaayina baay'ee tokko bareeda. Carqii yeroodhaan wal qabateedha jechuudha. Kanaaf eessatti argachuu dandeenya lakkoofsa bilbilaa isaanii hoo akkamitti bilbilee argachuu dandeenya kan jedhuu fi odeeffannoon bira. Meeshaa kana warri bitattani magaalaa Finfinnee keessatti Piyaazatti argachuu ni dandeettan yookaan ammoo magaalaa Shaashamannee keessatti argachuu dandeettani. Magaalaa Kamisee fi magaalaa Jimmaa magaalaa kanneen keessatti gurguramaa jira jechuudha. Finfinnee magaalaa Shaashamannee magaalaa Kamisee fi magaalaa Jimmaa keessatti gurguramaa jira jechuudha. Magaalaa Shaashamannee naannoo Abboostotti gurguramaa magaalaa Jimmaa sittis gurguramaa jira. Magaalaa Finfinnee naannoo Piyaazaatti gurguramaa jira jechuudha. Magaalaa kanneen keessatti akkamitti argachuu dandeenya isa jedhuuf lakkoofsa bilbilaa amma fuula iskiriinii irratti argaa jirtan kana duwwaa 911 yookaan duwwaa 911 22 kana yoo bilbiltanii argachuu dandeenya jechuudha. Odeeffannoon bira meeshaa kana bitattanii magaalaa bitattan sana keessa fakkeenya magaalaa Finfinnee keessa yoo bitattan hamma magaalaa Finfinnee keessa fe'iinsi isaa tola jechuudha. Geejjiba tolaatiin hamma mana keessanii isinii geessuu danda'an. Magaalaa Shaashamannee keessatti bittan magaalaa Shaashamannee iddoo suuqa isa bittan irraa hamma mana keessanii tola isinii geeffamuu danda'a. Magaalaa Kamisee fi magaalaa Jimmaattis yoo bitattan haala kanaan kaffaltii tokko malee hamma mana keessanii magaalichuma sana magaalaa bitattan sana keessa hamma mana keessanii isinii geessuu ni danda'an jechuudha. Egaa kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo guyyaa har'aa qabadhee isin dhufe kan hangammaa hordofaa turtani. Odeeffannoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaan naa turaa isiniin jedha. Irra deebuudhaan warreen jiru qabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Gaaffii fi yaada qabaattan koomentii jalatti nuuf barreessa. Meeshaalee kanaa fi kan kana fakkaatan bitachuu soo barbaadan achilatti gaafadhaa fi karaa lakkoofsa bilbilaa keenya isinii kennameenis dhuftan yoo gaafattani odeeffannoo kanaaf kan kana fakkaatan haala kana fakkaatuu fi haala adda ta'een isinii dhiyeessuu